walitti qabaan boordii dhaabbata qabiinsaa mirga dhala Jawaariin irraa eegallee namoota dhumaatii torban lamaaf kanaaf sababa ta'an seeratti dhiyeessine jechuun BBC afaan Amaaraatiif yaada kenne. አጥፊዎቹ ከመንግስት ከፍተኛ አመራር ጀምሮ አቶ ጀዋርም ቢሆን በተፈጸመው ጥፋት ባለው ተሳትፎ መጠን የሚጠየቅበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው የኛ ድርጅታችን አቋም። ዱላ ካድሬወን ኦፒዲዮ ፊ ሀበሻን ቂንዶሚናን ጀዋር እረቲ ኦፉፍቱ ፊ በልኢና ኦዴሰ ከና ኢስኒፍ ዲሲና ሀንጋ ጡምረ ቆጲ ኬናቲ ንሆርዶፋ Hordoftoota fi daawwattoota keenya kabajamoo akkam nagaa jirtu aannolee global media irraa odeessa guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanneerra sagantichaa kan isin biraan gahu Antolchaa Huseenii sagantaalee AGM irraa guyyaa isiniif darban akka salphaatti argachuudhaaf YouTube channel keenya subscribe gochuun akkasuma page Facebook keenya like follow gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha gara odeeffannootti ceenaa. Yaalii torban darbee qindeessummaa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin aktivistii xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara OMN irratti raawwate hordofuun jeequmsi guddaan Itoophiyaatti dhalachuun sadarkaa mootummaan hin jiru jedhu gubbaa gahamee ture. Dhimmichi kan isaan rifachiise miidiyaawwan biyya keessaa fi Afrikaa fi addunyaa dubbicha ajandaa godhachuun irraa haasaa turuunis yaadannoo as dhiyooti. Miidiyaawwan addunyaa kunniin mootummaan Itoophiyaa dhalataa Oromoo lammummaa Ameerikaa kan qabu hayyuu siyaasaa fi daayirektara ol'aanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Muhammad ajjeesuuf yaalii godhe harkaa fashalaahuu gabaasuun irratti immoo hawaasarraa dallansuun hamaan akka isa mudate gabaasaa turan. Keessumaayyuu badhaafama Nobeelii bara kana Dr. Abiy Ahmed mormiin cimaan uummata isaatirraa itti ka'uu fi mormii kana dhaabuuf Dr. Abiy lammiilee nagahaa lakkoofsi isaanii 78 ta'e ajjeesuu akkasuma kan 300tti dhiyaatan madeessuu gabaasaa jiru. Dhugaa ifa jiru kan halaalatti mul'atu kana haaluun akka waan Jawaar namoota san ajjeeseetti kaadireewwan OPDO fi ilmaan nafxanyootaa duula dharaan wixiname xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara ol'aanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Muhammad irratti bananii jiru. Kaadironni ODP loojikii kamiin lubbuu ofii baasaniif Jawaar akka itti gaafatamu nuuf himu maal jechuudha. Badaa nama dhiba. Jawaar kan ajjeesuuf yaale itti dabalee kan qeerroo ajjeesee qaama nageenya mootummaa akka ta'e ragaan miidiyaalee addunyaa osoo gabaasaa jiranii ODP'n ammas Jawaar Muhammaditti quba qaba. Moo akka warra Habashaa siyaasa jaamaa oofuu eegalan. Keessumaa qondaalli ODP olaanaan obbo Taayyee Danda'aa dogongora mootummaan isaanii uume awwaaluuf dabaan Jawaariin yakkuuf yaaluun namoota hedduu raajee jira. Gama biraatiin leelliftoonni sirna nafxanyaa kan keessi isaanii jibba Oromootiin guutame biyya keessaa fi biyya alaatti masaraa mootummaa keessaa hanga gandaatti wal ijaaruun Jawaar Muhammad akka seeratti dhiyaatu jechuun duula hamaa aktivistii fi xiinxalaa siyaasaa akkasumas daayirektara ol'aanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Muhammad irratti bananii jiru. Keessumattuu tuffiin isaan Oromoo tuffatan dhufan kun raajii guddaa uumaa dhufee jira. Hayyoonni hedduun kan uummata keenya tuffachiise ODPdha jechuun kumatu. Eeyyen dhugaadha ODPtun tuffachiise. ODP'n ofis tuffachiisee uummata Oromoo tuffachiise jechuun uummanni Oromoo ODP qalbii isaa keessaa uf baasaa jira. Hoggantoonni ODP Dr. Abiyyiin hangafee godinaalee Oromiyaa keessa deemaa fira qabsoo Oromoo kan of fakkeessan garuu ammas karaa lafa jalaatiin hayyuu Oromoo fi xiinxalaa siyaasaa daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Muhammad seeratti dhiyeessuuf hojjechaa jiru. Kanas kallattii lamaan hojiitti hiikaa jiru. Inni dura kaadireewwan isaaniitiin Jawaar akka seeraaf dhiyaatu duula bansiisuun namoota Oromoo ta'anii isaan deeggaran qabatanii akka waan Oromoon Jawaar hin jaalannee fi akka waan Oromoon jeequmsa torban darbe dhalate irratti lubbuu badeef qabeenya barbadaa'eef Jawaar sababa taheetti propagaandaa siyaasaa oofsisuu yoo ta'u inni lammataa ilmaan nafxanyaa sabboontota Oromootii fi Oromiyaa akka diinaatti ilaalan ijaaruun adeemsa seeraa hordofuun akka Jawaar Muhammad irratti himata banan taasisuudha. Kanas hojiitti hiikaa jiru. Dhugaa kana namni suduudhaan guyyaan miidiyaa Habashootaa hordofu sirriitti hubata. Ibsi guyyaa kaleessaa walitti qabaan boordii qabiinsaa mirga dhala namaa Itoophiyaa obbo Amhaa Mukonnin Jawaar Muhammad irraa eegalee namoota yakka torban lamaa kana Itoophiyaa keessatti dalagaman keessaa harka qaban tokkollee osoo hin hafiin seeraaf dhiyeessinaa kan jedhanis duuluma Habashoonni Jawaar Muhammadii fi uummata Oromoo irratti banan irraa kan maddeedha.
obbo Amhaan mootummaan hanqina guddaa akka qabu qeeqee jira. Garuu walitti qabaa boordii dhaabbata mirga dhala namaa erga tahee gocha Jawaar Mohaammed irratti raawwatamee falmuun osoo qabu inni immoo deebisee akkuma kaadireewwan ODP Jawaar Mohaammed yakkamaa godhuun kun ilaalcha nafxanyummaa fi jibbaa Oromoo irraa maddeedha. Qaamni ifatti lubbuu namoota 78 ajjeesee kaanniin immoo madaahuu amane mootummaan osoo jiru Jawaaritti quba qabuun maali? Gaafii guddaadha. Yaada obbo Amhaa Mokonnin bilbilaan BBC Afaan Oromoo waliin godhan akka jirutti isiniif dhiyeessinaa dhageeffadha. የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ አምሃ መኮንን ባለፉት ጥቂት ቀናት በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ለተፈጸመው ግድያ፣ አካል ጉዳትና ሌሎችም ውድመቶች አጥፊዎች ከከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ጀምሮ አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ጭምርም እንደ ተሳትፏቸው ተጠያቂ መሆን አለባቸው ይላሉ። ያነጋገረቻቸው ምህረት አስቻለው ናት። የጸጥታ ኃይሉ ጉዳት ከመድረሱ በፊት የመከላከል እርምጃ እንዲወስድ ጉዳት ከደረሰም በኋላ በገለልተኛነት ጉዳዩን በማጣራት በአጥፊዎች ላይ እርምጃ እንዲወስድ ተጎጂዎች ካሳ እንዲከፍል ስናሳስብ ቆይተናል። እንግዲህ በተላቋርጥ ግን መንግስት ይሄን እያደረገ ነው ወይ? አሁን በተለይም በለውጡ ጊዜ መንግስት እነዚህን ነገሮች እየፈጸማቸው ነው ወይ? ተጠያቂነትስ እየመጣ ነው ወይ? ይሄ ነገር ባለፉት ጥቂት ቀናት ብቻ አይደለም የተደረገው የመጠንና የሽፋን ልዩነት ሊሆን ይችላል እንጂና መንግስት ግን እየሰማ ነው ወይ? በጣም ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ይሄንን ነው ለማለት እየሞከርኩት ያለው። ልዩነቱ ምንድነው? ከለውጡ በፊት መንግስት ራሱ ወይም የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች መከላከያ ራሱ ንጹሃን ላይ በቀጥታ እየተኮሰ የሚገልበት፣ ሰዎችን በግፍ እያሰረ በእስር ቤት የሚያሰቃይበት ሁኔታ ነው በቀጥታ። አሁን ደግሞ ዜጎችን ከሰብአዊ መብት ጥሰት የመጠበቅ ይሄ ዲዩቲ ቱ ፕሮቴክት የሚባለው እንደሚታወቀው መንግስት ከሰብአዊ መብት አጠባበቅ ጋር በተያያዘ 3 ኃላፊነቶች አሉት። አንደኛው ሰብአዊ መብትን ማክበር ነው። እጁን ሰንዝሮ የዜጎችን መብት ከመጣት መቆጠብ ማለት ነው። በዛ በኩል አዎንታዊ የሆኑ መልካም ሁኔታ ነው የሚታየው እንዳልኩት። ግን ዜጎችን መብት ከመጠበቅ ይሄ ዲዩቲ ቱ ፕሮቴክት የሚባለው በተመለከተ ከፍተኛ መዘናጋት፣ ቸልተኝነት አለ። ኃላፊነት ያለመወጣት አለ። ኃላፊነት አለመወጣት ብቻ ሳይሆን አንዳንድ የጸጥታ አካላት እንቅስቃሴ ጋር ሲታይ ወገንተኛነት የመሆን ሁኔታ ሁሉ አዝማሚያዎች ሁሉ እየታየ ነው። ከመንግስት የጸጥታ ኃይል በበለጠ ሌሎች ኢመደበኛ የሆኑ አመራር አደረጃጀታቸው የማይታወቅ፣ አመራራቸው የማይታወቅ፣ ለፈጸሙት ጥፋት በፍጹም የማይጠየቁ ኃይሎች እየበዙ ከመንግስት የጸጥታ ኃይልም በላይ በአቅም እየጎለበቱ እውነት የሀገርን ህልውና ሁላችንም ዜጎች የዕለት ተዕለት ደህንነት አደጋ ላይ በሚጥል ሁኔታ ስርዓት አልበኝነት እየበዛ እየተስፋፋ ነው ያለው። አሁን ባለፉት ጥቂት ቀናት ስለደረሰው የሰዎች ጥቃት፣ ግድያስ እሱ ላይ ምንድነው ተቋማችሁ የሚለው ነገር? እስካሁን ያለን መረጃ ምንድነው? ጉዳት በደረሰበት ላይ አክቲቪስት አቶ ጃዋር መሐመድ ቃል በቃል ባይሆንም ተከብያለሁ የሚል አይነት መግለጫ በማህበራዊ ሚዲያ አስተላልፏል። ይሄ ያልተካደ ነው። እሱም እንግዲህ ይሄን አደረኩ የሚለው በመንግስት በኩል በሌሊት ነው የሚባለው የተመድቦልኝ የነበረ የጸጥታ ኃይል ለማንሳት ሙከራ ተደረገ ነው የተባለው። ይሄ ነው ያለው ፋክት። በዚህ መነሻ እንግዲህ ጃዋር ላይ ጥቃት ሊፈጸም ነው የሚለው መረጃ ተከትሎ በበርካታ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች የዚህ አካል የሚባሉ ድርጅት አባል የማይባሉ ወጣቶች በአሰቃቂ ሁኔታ ብዙ ሰው ገድለዋል፣ ንብረት አውድመዋል፣ ብዙ ጉዳት አድርሰዋል። ይሄ እጅግ አስደንጋጭ ከዛሬ ሲፈጸም ከነበረውም ጥፋት በጣም የበለጠ ማለት የሚቻል ሁላችንም በያለንበት የደህንነት እጦት ስሜት እንዲሰማን ያደረገ ነው። ይሄን በተመለከተ እኛ በግልጽ ያስቀመጥነው በመንግስት ገለልተኛ አካል ተቋቁሞ ጉዳዩ በአጭር ጊዜ እንዲጣራ እስከዛሬ እንደሚደረገው ይሄን ጥፋት በፈጸሙ ላይ እርምጃ እንወስዳለን የሚል ቃል በቂ አይደለም። ህዝብ የሚያምንበት፣ ህዝብ የተሳተፈበት ገለልተኛ አካል ተቋቁሞ ምርመራ እንዲደረግና አጥፊዎቹ ከመንግስት ከፍተኛ አመራር ጀምሮ አቶ ጃዋርም ቢሆን በተፈጸመው ጥፋት ባለው ተሳትፎ መጠን የሚጠየቅበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው የኛ ድርጅታችን አቋም። Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo wanti deemaa jiru isa kana uummanni Oromoo ija qalbii qabduun laalee ammarraa itti qophaa'uun hayyootaa fi akka sabaatittis of baraaruu qaban dhaamsa kennaa. Sagantaan keenya guyyaa irraa kanumaan raawwata. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.